Muummichi Ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Kamisaa irratti gaafatamaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa akka turan obbo Tamasgan Xurunee ittaanaa muummicha ministeeraa taasisuun muudanii jiru. Torban darbe ittaanaa pireezidaantii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaa ta'uun kan kaadhimaman obbo Tamasgan kan kabajaadhaan hojii irraa gadhiisan obbo Dammaqa Mokonniniin bakka bu'u. Obbo Tamasgan Komaandi Poostii labsii yeroo muddamsaa naannoo Amaaraa to'atus kan hoogganan ta'uun beekameera. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaa taasisuun kan muudan yoo ta'u, Dr. Maqdas Dhaabaa Fayisaa kan hanga yeroo dhiyootti waajjira ittaanaa daayireektara olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Jenevaa jirutti hooggantuu garee ta'uun tajaajilaa turan ministeera fayyaa gochuun muudanii jiru. Kunis bakka Dr. Liyaa Taaddasee bu'uu jedhameera. Ambaasaadder Taayyee fi Dr. Maqdas miseensa paartii badhaadhinaa kan biyyattii bulchaa jiru miti jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed har'a muudama dabalataa laataniin ambaasaadder Reedwaan Huseen daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Aadde Tigist Hamid daayireektara olaanaa bulchiinsa nageenyaa caasaa yookaan neetwoorkii odeeffannoo ta'uun muudamaniiru. Ambaasaadder Reedwaan ittaanaa muummicha ministeeraa ta'uun kan muudaman obbo Tamasgan Xurunee bakka bu'u. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed kanaan dura kaabinee isaanii miseensota 22 qabu keessatti hoogganoota paartii mormituu 3 ofitti dabaluun paarlaamaan Itoophiyaa har'a muudama muummicha ministeeraa kan raggaasisee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessatti argamu haalli lola naannoo Amaaraa, Oromiyaadhaa fi naannolee biroo keessa jiru rakkina hin yaadamne fideera jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Embaasichatti gorsituu dhimma uummataa akka ta'an Naa'omii Feeloos eegumsi lammiilee nagaa mirgi namoomaa akka kabajamuu fi jeequmsa hatattamaan akka dhaabatu gaafatan. Rakkoolee kanaaf furmaanni waraanaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naa'omiin haala hojiirra oolfama waliigaltee Pirootooriyaa ilaalchisee dubbatan yeroo dhiyoo keessatti hidhannoo hiikkachuu fi deebi'anii uummatatti makamuu akkasumas deebisanii dhaabuu ilaalchisee tattaaffii cimaan taasifamu arguu barbaannaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis humnootiin Eertiraa guutummaatti akka ba'an gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamu gaafataniiru. Akka Naa'omiin jedhanitti Ameerikaan Itoophiyaa keessatti gargaarsa namoomaa arjoomuun iddoo guddaa qabattee jirti. Bara bajata 2022tti doolaara biliyoona 1.5 ol kennuudhaan bara bajata 2023tti immoo hanga har'aatti doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 80tti dhiyaatu baqattoota, koolugaltoota, namoota biyya ofii keessatti buqqa'an, namoota biyya hin qabneef deeggarsa lubbuu baraaruu kenniteetti jedhanii kanneen walitti bu'iinsaaf caamaan miidhamanis akkasuma deeggarsi kennamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaasee jira. Abbootii amantaa 3 dabalatee namoonni 11 magaala Shaggar keessatti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaatiif mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaatanii jiru jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsaayi Daamxooti kan Finfinneerraa gabaasa kan harkaa qabu waliin caqasna. Hundeeffama Sindoosii Oromiyaa teessoo Pheexroos jedhamu hordofuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti abbootiin amantaa, faarfattoonnii fi namoonni biroon waliigalaan namoonni 11 magaalaa malkaa noonnoo buufata poolisii noonnootti hidhamanii jiran har'a yeroo lammaffaadhaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa malkaa noonnootti dhiyaataniiru jedhan abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetu. Faasota nama 3 fi diyaaqonoota faarfattoota namoota 8 olumatti nama 11dha. Dhiyaatanii beellamni kan kenname poolisii magaalaa Shaggaritti kutaan magaalaa malkaa noonnoo beellama guyyaa 14 gaafate keessatti waan hojjete gabaasa akka mana murtiif dhiyeessu manni murtii gaafate poolisiin homaayyuun hojjennee ragaa namaasa ta'uu ragaa barreeffamaas hin fudhanne sababni isaa koreen kana calaluudhaa fi qindeessuudhaa fi bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti qundaa'ee jira. Nu immoo tokko hojjechuu hin dandeenye kan jedhu dhiyeesse poolisiin immoo karaa keenya gaafa beellamni gaafatamu guyyaa 14 keessatti hojii hojjechuun nurra jiru jennee mana murtiif gabaasa qabannee dhufna jedhaneennaan beellamni kennamee fi beellama kana keessatti immoo waan hojjetan tokkoyyuu hin qabanii namni tokko mana hidhaa keessa nama kaa'ee hojiituun hojjetin deebi'ee dhufee hin hojjenne jechuun ajaja mana murtii cabsuudha. Sababa kanaan kan ka'e
maamiltoota keenya kana caalaa mana hidhaa keessa taa'uun mirga heeraan kennameef cabsuudha gatii ta'ee fi galmeen yeroo beellamaa kun nurraa cufamee bilisaan akka geggeeffamnu. Manni murtii sadarkaa jalqabaa Malkaa Noonnoo beellama itti aanu guraandhala 5 bara 2016tti beellamee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Sochii abbootiin amantaa teessoo Pheexroos jechuun hundeessan ibsan ilaalchisuudhaan qulqulluu Sindoosii Itoophiyaarraa hanga ammaatti wanti jedhamee jiru. Poolisii magaalaa Shaggar akkasumas Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi Koomishinii Poolisii Federaalaarraa hidhamuu abbootii amantaa kana ilaalchisee hanga yoonaatti ibsas ta'e yaadni kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetan lammiiwwan Sudaanii sababa wal waraansaatiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi hatattamaa doolaara biliyoonii 4.1 akka isaan barbaachisu gaaffii dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii UNHCR fi jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaan gaaffii gargaarsaa waloodhaan dhiyeessan kana keessatti akka ibsanitti yeroo ammaa lammiileen Sudaanii walakkaadhaa ol ta'an yookiin miliyoonii 25tti tilmaaman gargaarsaa fi eegumsi isaan barbaachisa. Namoonni miliyoonii 18 ta'an yeroo ammaa beela hamaadhaaf saaxilamuu isaanii kan eere jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sababa beela kanaatiin ijoolleewwan Sudaanii miliyoonii 19 ta'an mana barumsaa dhaquudhaa akka dhaabanii ibsee jira. Haaluma walqabateen dhimma haala Itoophiyaa irratti ibsa kan baase sagantaan nyaata addunyaa torbaniiwwan asadeemaa jiran sadii keessatti lammiiwwan Itoophiyaa miliyoonii 3 ta'an sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina hanqina nyaataatii fi saaxilamuu danda'u jedhee jira. Kaaba Itoophiyaa keessa hanqina wabii midhaan nyaataa mul'achaa jiru irratti yaaddoon isaa qaqqabuu isaa kan ibse FAO'n yeroo ammaa namoottan miliyoonii 3 ta'an naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraatii fi Sumaalee keessatti argamanuu fi gargaarsa nyaataa taasisaa akka jiru beeksisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kamisa har'aa miseensota kaabinee waraanaa kan Israa'elii wajjiniin waa'ee namoottan hidhattoota Hamaasiin booji'amanii jiran bilisa baasuu irratti marii taasisanii jiru. Oduun kun kunooti. Bilinkan jalqaba walgahii hoogganoota waraanaa duraanii Beenii Gaantzii fi Gaabii Eisenkot waliin taasisaniin xiyyeeffannaan jiru. Namooti booji'aman maatii isaaniitti akka deebi'anii argan fedhii cimaa nuti lamaan qabnu hojii kaayyoo sanaaf hojjetamaa jiru irratti akka ta'uu qabu dubbataniiru. Bilinkan Saawud Arabiyaa, Masrii, Qataarii fi West Baankitti goranii walga'ii gaggeessan akkasumas kan bakka biraatti taasisan irraas odeeffannoo haaraa argatan akka ibsan dubbataniiru. Gaantz Bilinkaniif akka himanitti dhimmi ariifachiisaa ta'e karaa itti namoota booji'an deebisanii baraaruuti. Walga'iin kun ka dhufe yeroo Israa'elii fi Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu haaraa kan yeroof lola dhaabee namoota booji'aman Gaazaa irraa gadhiisuu of keessaa qabu ilaalaa jiranitti. Qondaalli olaanaa Hamaas tokko akka jedhanitti jilli Hamaas aangoota Masrii fi Qataar waliin marii itti fufuuf kamisaarraa gara Kaayirootti akka imalu himan. Bilinkan roobii kaleessaa akka jedhanitti deebii hoogganoonni Hamaas wixinee karoora qondaaltota Ameerikaa, Masrii, Qataarii fi Israa'el kennan waan ifan taane kan of keessaa qabu jedhaniyyuu garuu marii itti fufiinsa qabuuf bakki jiraa jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahuu gama isaaniitiin karoora Hamaas waraana Gaazaa xumuruuf dhiyeesse fudhatama dhabsiisuudhaan kan amannaa haleellaa sabni isaanii hidhattoota irratti raawwatu hanga injifannoo guutuu argachuutti fuulduratti tarkaanfachiisuuf dhaadataniiru. Netanyaahuun Bilinkan waliin ega wal arganii booda tuuta oduuf ibsa kennaniin injifannoo guutuudhaaf karaarra jirra, furmaanni biraan jiru. Tattaaffiin waraana Israa'el kunis waggoota osoo hin taane ji'oota akka fudhatu dubbataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa birootti darbina. Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa waa'ee pirezidaantii duraanii
Filannoo pirezidaantummaa baranaa irratti immoo nama kaadhimamaa ta'anii waa'ee Doonaald Tiraamp irratti dhimma jiru dhaggeeffataa jira. Waa'illi keenya Mitikkuu Fiqaaduu kallattiidhaan waa'ee kana nutti himuudhaaf bakka mana murtii sanatti argama. Mitikkuu, dhimmi dhaddachi kun har'a ilaalu waa'ee maaliiti? Mee gabaabaadhumatti. Hayyee galatoomii Fiqaaduu akka mooltan hordoftoota keenya amajjii 6 bara 2021 filannoo bara 2020 hordofee deeggartoonni Doonaald Tiraamp kaapitoolitti yookaan mana maree bakka bu'oota uummataatti nam'anii jeeqaniiru jechuun kutaan bulchiinsa Koloraadoo manni murtii waliigalaa isaa murtoo murteesseen Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa bara 2024 amma taasifamuuf jiru irratti kutaa bulchiinsa sana keessatti akka hin dorgomne murteesseetii jira. Kunis Doonaald Tiraamp irratti baname heera Yuunaayitid Isteetsi 14ffaa fooyyee kan bara 1868 irratti kutaa sadaffaa isaa irratti namni Yuunaayitid Isteetsi keessatti heera mootummaatiin kakuu tokko fincila keessatti yoo hirmaate deebi'ee filannoo keessatti hin hirmaatu kan jedhuun kan isaan murtoo kana murteessanii. Murtoo kana qabachuutiinis immoo abukaatonnii fi manni murtii waliigalaa kan Koloraadoo mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsitti himannaa walirratti bananiiti. Har'a himannaan isaanii mana murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhagahamaati kan oole Fiqaadu. Tole, Tiraamp እንግዲህ himannaa adda addaa qabu. Warreen Tiraampiin himatan dabalataan wanti jedhan maanni? Warri Tiraampiin himatan dabalataatiin kan jedhan jeequmsoota keessatti hirmaateeraadha. Garuu abukaatonni Tiraamp gama isaaniin maal jedhaniiti kan isaan falmaatii jiranii. Gaafa amajjii 6 bara 2021 Doonaald Tiraamp kan inni raawwate fincila osoo hin taane mirga bilisaan yaada ofii ibsachuuti kan inni raawwate malee heera 14ffaa fooyyee irrattis kan Doonaald Tiraampiin hin ilaallanne yookaan immoo heerri kun pirezidaantii hin ilaallatu jechuun kan isaan falmaatii jiran. Tole, gaaffii xumuraati. Manni murtii waan murteesse qaba yookaan maaltu eegama? Manni murtii waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi kan abbootii seeraa 9 of keessaa qabu 6 isaanii kan pirezidaantota Riippaabilikaaniitiin Doonaald Tiraampiin dabalatee muudamaniiranidha. Isaan har'a himannaawwan gama lamaaniinuu jiran kan abukaatotaa fi kan mana murtii waliigalaa kutaa bulchiinsa Koloraadoo dhagahaatii oolaniiru. Himannaawwan har'a gamanaaf gamatti dhagahamaa turan kun otoo murtoo hin argatiinidha kan isaan guyyaa biraatti dabarfamaniiti jirani Fiqaadu.